Jaalalaaf Koronaa Asoosama gabaabaa Barreessaan Abdii Fiixee. Dugdaan ciisee yaada hasassa'a, yaadaan giraa baddaaka. Ija isaa qinaaxxii manaa irratti dagatee hidhii isaa haphii sanootu cicciniinuu ofirraa kutoo ga'eera. Yeroo duraaf hiyyummaa jibbe gurra isaa keessaa irra deddeebi'ee kan itti dhaga'amu sagalee elellaati. Jaalalli sin darbuutii dura kophee kee jijjiiradhu ittiin jette. Hiriyooti ishee akka warabboo du'aa irratti wal waamuu wal harkaa fuudhanii qasa'anitti kolfan. Miilla amma mataatti ilaalanii hidhii xuuxaniif. Kana gidduutti ture kan tumsaan konkolaataa 2019 Audi Q3 fidee fuula isaanii dura dhaabe. Elellaanis hiriyooti ishees afaan bananii hafan. Hey, Tom naan jedhan eessa dhaqaa jirtuu? Ittiin jedhe. Daawitii foddaa konkolaataa gadi buusee morma dheereffatee isaan ilaalaa. Kilab 7 deemaa jirra jedhan akka nama hin barbaanne of fakkeessuuf moggaa karaa qabatanii deemaa. Uffata gonnoffee jilba gararraa jirtu dirqamaan gad harkisaa kophee ol fuudhee samiitti ol isaan buteessuun jalaa miliqee kuffisuuf wal'aansoo ittiin qabaa dimismisa sanaan wuuber eeggatu. Maaf sobdanii gogaa keessa mi'eessitu kottaa seenaa jedhe tumsaan fiingeetti siisaa. Baay'ees mormine konkolaataa banatanii itti namman. Gaafa sana waa'ee elellaa abdii kutate roobaan garuu warrayyuu ni jaallataan onnee isaa keessaa ishee baasuu hin dandeenye. Too kanaan jiruu isheen kooluu galtummaa gaafattee Ameerikaatti hafuuf jettee barumsa ishee addaan kuttee baate. Kun xumura bara 2019 ture. Ergasii roobaan yoo abjuun ta'e malee qaamaan ishee argee hin beeku. Galgala tumsaan fuudhee deeme sana elellaan machooftee akka isa waliin bulte dhagee qofaa isaa doormii cufatee boo'eera. Sanas ta'e jaalalan isheef qabu hir'achuu hin dandeenye garuu. Elellaan yuunivarsiitii sanaa baatee baatii 3 booda vaayirasiin koronaa Chaayinaa fi Xaaliyaanitti kunnoo jechaa turan dhufee Ameerikaa waliin ga'e. Manni barumsaas garii cufamee garii gara ollaanitti deebi'e. Roobaan garuu haala hamtuu kana keessatti harmee isaa dhiisee Ameerikaa turuun barbaanne. Haati isaa rakkoo qaroo ijaa qabdi. Hagas dafa nagartu. Gargaarsa namaa ishii barbaachisa. Bakka dhiiraas bakka shamarranis kan isaan qaban roobaa qofa. Dhukkuba onnee dhukkubsatee bakka du'eera jedhametti ture kan inni oole. Ammas gaafa itti ka'u du'aan isa ga'ee deebisa. Kanaaf haati isaa akka ilma wareegaatti of eeggatuuf. Yeroo itti namni hundi ol sodaatu kanatti harmee koo qabatee jennaan na duraa duuti. Nama ishee gargaaru tokko of biraan qabdu jedha hiriyoota isaan. Dhaqee amma haalli kun darbutti haadha isaa bira turuu murteessuu isaas itti hime. Seera ogeessotaa namni isheetti hin jiru. Dhaqeen harmee koo eeggadha. Yeroo hamtuu kana keessa naa ceetee jennaan bor dhufeen barumsa koo ittan fufa jedhe. Hiriyooti isaas $2,000 walitti qaban laataniif. Tikeetii muratee harmi isaafis uffata tokko tokko online bitee gara $700 ammoo harkatti qabatee gara biyyaatti qajeele. Kan buufata dirree xiyyaaraa boolee ga'e ganamfatee ture. Innaa ga'an seerri hedduun jijjirameera. Utuu maatii ofiitti hin makamin dura baasii isaaniitiin guyyaa 14 akka hoteela turuu qaban itti himame. Poolisooti federaalaa fuulatti haguuggii godhatan dhufanii hojjettoota buufata xiyyaaraa sana waliin seera sana itti himan. Waraqaa maqaa hoteela 18 qabu fidaniis hittiran. Namni hundi guungumuu jalqabe. Garii akkatti dhokatee miliqu yaaduu jalqabe. Roobaa imimmaantu ija guute. Gatii hoteelatti tarreeffamanii keessaa inni gadi aanaan guyyaatti $40. Kana jechuun $1 harkatti qabatee jiru 700 gatii siree kaffaluu isaati. Carraa isaa abaare abootteen of tumate hidhii isaatti aariin rummuu eegale. Sichi guyyaa 14 booda immoo otoobusii qabatee gimbiitti qajeela. Deessee isaa biratti maal jedhee harka qullaatti deema. Namootni kana dandeenyeen kaffaluu jettani bakka mootummaan isanii qopheessa deemtu jedhe inni tokko namoota seera sana ibsaa turan keessaa. Bakki mootummaan qopheesse kun eessaa?
jedhan haati ijoollee isaanii ilaalanii deebi'aa turan tokko. Mana barumsaattis ni qophaa'ee jira jedhee deebise. Yeroo kana gungummiin ni hammaate. Achi keessaa intalli tokko sagalee ol fudhattee boossi. Hunduu gara isheetti garagale. Roobaan ija isaa amanuu dadhabe. Edellaa turte. Elella jedhe sagalee akka baallee billaachaa urgufamuun. Otoo fiigee dhaqee mormee dubbisee ni jaallata. Garuu hin danda'amu. Hunduu wal sodaata. Hunduu afaan ukkaanfatee jira. Roobaa jette isheenis akkuma isaa argiteen. Konkolaataan akka dhufees nu fuudhee deemutti hoteela fudhattan nu beeksisaa. Warri maallaqa hin qabne immoo gama tokkotti goraa jette intalli qomee keelloo gidduun isaa diimaan sararamee jiru uffatte. Seera kabachiistu tokko. Kanan qabu $200 qofa. Mana barumsaa dhaqee buluun barbaadu. Maatiin koo kan jiraatan yuubdoodha. Neetwoorkii ta'ee hin beeku bilbila deebisaan jiran jette imimmaaniin kadhachuu jalqabdee dallaan. Yeroo kana Roobaa iji isaa imimmaan calale. Kana gidduutti kanneen hoteela filatanii warri maallaqa hin qabne qofaan hafan. Innaa konkolaataan jira fuudhee deemuuf jedhu. Ana bira birriin jira jedhee $700 hafteef sana fuudhee elellaatti hiixate. Innaa isheen gammachuun kolfitu argee inni safuura dheeraa baafate. Kolfa ishee argee utuu yaadin kolfe. Atoo jettee gaafatte. Ani dhiira. Muka gubbaayyuu nan bula. Sigatanii deemuuti fiigii qaqqabe. Tiin jedhe seeqaa. Imimmaan gaabbii fi gammachuu harcaasaa. Harkatti facaastee nagaatti dhaamtee konkolaataa gara hoteelaa isaan geessu seente. Roobaan amma mana barumsaa isaaniif qophaa'e sana ga'utti kolfee elellaa yaadee of keessatti kolfaa ture kan achi ga'e. Innaa mana barumsaa sana ga'an of eeggannoof akka ta'utti seeroti tokko tokko ibsameef. Namni tokko amma guyyaa 14tti akka gadi ba'uu hin dandeenye akeekkachiisa waliin itti himame. Roobaan gaggalagalee naannoo isaa mil'ate. Namootni baay'een waan amala dhukkubichaa odeeffannoo qaban hin fakkaatan. Garii otoo of hin eeggatin qufa'u. Garii ammoo walirraa fageenya jedhame hin eeggatan. Kutaa dhiqannaa mana bubbaa fi bakka nyaataatti namooti baay'een hubannoo malee yoo fayyadaman argee sodaan itti dhaga'amu jalqabeera. Otoo kanaan jiru guyyaa 4 booda qufaa gogaa qufa'uu jalqabe. Gaafa guyyaa 5ffaa ammoo ho'i qaama isaa akka malee ol ka'aa dhufe. Dhukkubsataa onneeti. Kan isa qufaati sun koronaa yoo ta'e akka irraa hafuu hin dandeenye beeka. Itti fufa. Asoosama gabaabaa jaalalaaf koronaa jedhu kana kutaa tokkoffaan kan olitti hordoftan kana ture. Kutaa lammaffaan ammoo yeroo biraa qabannee isiniif dhiyaanna. Barreessaan asoosama kanaa Abdii Fixee ture. Kutaa lammaffaan yeroon akkasiin ga'uuf yuutuubii kana sabskiraayib gochuun dagatinaa. Galatoomaa.